warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Sagantaa keenya jalqabna jechuudha. Daqiiqaa kanarraa eegallee akkuma duraanii namoonni irratti hirmaachisne namoota 6,000 sana keessaa inni mul'achaa jiru kun impaadiidha jechuudha. Impaadiin kun tokkoon isaa namoota dhibba qabatee jira jechuudha. Bilbila jira, maqaan jira, warroonni yaalanii as keessatti argama waan ta'eedhaaf impaadii kana namoota 6,000 sana mirkaneeffachuuf kun 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffanne jechuudha. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinii jecha warroonni yaallee jiraatan namoota irraa eegaltanii carraa keessan yaala abbaa carraa ta'aa isinii jenna. Biyyoota garaa garaa teessanii warroonni nu hordofaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftan isin jenna. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u gara sagantaa keenyatti deemna. Waliin haala koofnu jechuudha. 60 ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffanna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Haati kana mirkaneeffannee jechuudha. Meeqaa 60 tokkoon isaa dhibba bilbila jira maqaa abbaa carraa yaalee hundiyyuu keessatti argama waan ta'eedhaaf egaa filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha warroonni ijaallee jiraattan koodiin 5 abbaa mabuudhaa fi koodiin 6 abbaa boru kana basaatii kanarraa eegalee hin baa waan ta'eedhaaf warroonni ijaallee jiraattan ammuma iskiriinshoottii ergachuudhaan carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Egaa kara kamitti deemna kara kooyiniitti deemna jechuudha. Kooyiniin kunis akkuma paadii kana dhibbaan hidhamee jira waan ta'eedhaaf sunis meeqa ta'uu qaba 60 ta'uu qaba. Mirkaneeffachuu waliin mirkaneeffanna waan ta'eedhaaf warroonni nu hordofaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayaataan akka nu hordoftanuu sheerii godhaatii namoota hedduu bira akka ga'uu nuuf godhaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u waliin mirkaneeffannaa waliin alakoofnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Koiniin kunis dhibbaan hidhamee 60 isaa asitti argamaa jechuudha. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha warroonni yaallee jiraatanii sa'aatii kanarraa eegaltanii iskiriinshoottii ergachuudhaan biyyoota barbaadanii teessanii yoo ergattanii carraa kun isin qaqqabee qananiin abbaa carraa amanamummaa isaatiin isiniif erga jechuudha. Egaa sa'aatii kanarraa eegaltanii ergadhaa abbaa carraa ta'a isiniin jedha. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Kara kamitti deemnaa gara koinii lakkaa'utti deemna jechuudha. Koiniin kuni 60 hidhamee lakkaa'anii mirkaneeffannee jirra. Dhuguma moo soba dhibbaan hidhamuun isaa kan jedhamu immoo adda baafannee jechuudha. Egaa meeqaan lakkoofnaa 2 lakkoofna waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa. Carraa 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
صدمي سدي صدمي عفر صدمي شان صدمي جا صدمي تربا صدمي سديد صدمي سقال أفرتما صدمي تكو صدمي لما صدمي سدي صدمي عفر صدمي شان صدمي جا صدمي تربا صدمي سديد صدمي سقال شانتما إيجا kunis ibbata usaa mirkaneeffannee jirra warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jenna filannoo keessan qaranii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isinii jenna koodii shanaffaa daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa adda ba'ee hin bilbilamaaf jechuudha eenyu laata abbaan carraa guyyaa irraa warroonni yaaltanii hunda keessaniif yoo carraa gaarii isiniif haa ta'u isinii jecha warroonni ijaalle yoo jiraatan ammarraa eegaltanii iskiriinshootii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isinii jenna koodiin ja'affaa borga nama saatii kanarraa eegalee hin baa waan ta'eedhaaf warroonni ijaallee muraasatu jira dafaatii qaqqabadhaa isiniin jenna daqiiqaa muraasa booddee walitti deebinaa carraa gaarii isiniif haa ta'u. Gaafa qabdanuu komentii godhan qarshii 200 qofaan yaalamaa qarshii 200 karaa telegiraamii dabarsitee iskiriinshuutii ergatta jechuudha. Dabarsitee osoo hin taane dabarsitee karaa telegiraamii iskiriinshuutii nu ergita jechuudha. Telegiraamii kan jumlaan barbaadanii haayinii kan itti fudhatanii sana booda qarshii dabarsanii iskiriinshuutii jechuudha. Warra yaaltaniif carraan gaarii haa ta'u amma kan bu'aa jiru koodii shanaffaadha. Koodii ja'affaan boriitu kanama sa'aatii kanarraa eegalee bahaa jechuudha. Ammas namni yaalle yoo jiraattan ammuma nama yaala gatiyyuu dafee dalabee argata jechuudha. Ammuma alaa ishee kana xumurtanii koodii ja'affaadhaan dalabee qabadhaatii borganamaa sa'aatii sanarraa eegalee abbaan carraa sin beeksifamaa jechuudha. Tikeettiin baay'ee xumurameera. Parsantii 20 qofatu jirti. Isheen amma xumurree boriitu ganamaa abbaa carraa koodii ja'affaa sin beeksisnaa jechuudha. Irra deebiidhaan akka haaraa isinitti hin taane koodii shanaffaa fi ja'affaa wal duukaamaa har'aa boriitu jechuudha. Sana booddee akka durii guyyaa ta'ee fi baay'ee keessanii fi koodii ja'affaatu isinii deebi'ee jira. Akkuma koodii shanaffaa yaaltanii warri ergataa jirtan itti fufinsaan gadi jiruu fi koodii ja'affaatu isinii deebi'ee. Gadi kanaafuu gara deebiidhaan gaafa yaaltan warri kan dhufaadha waan ta'eef amma fakkeenyaa fi sa'aatii 10 booda hin jiru. Koodii ja'affaan xumurama koodii torbaffaan darbaa jechuudha. Isa kanaafuu borganamaa abbaa carraa ta'uu fi ja'affaadhaaf qarshii lamanii fi qamataa jechuudha. Sagiraan keessan galaatti mirkaneeffadha. Warabeedhaan gati isiniin deebi'uu fi dursaatii nama dursaatii qarshii ergadha. Telegiraamii daldalaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u harka keessan biyya keessa nagaluu hirmaachuu dandeessu hundaa waliin gaasii hin jenna. Maaltu nama bahaa qarshii 200 ergitaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Gaarii abbaa carraa gaarii. Daqiiqaa tokko booda abbaan carraa adda ba'ee walitti jechaa jira. Eenyu laata abbaan carraa guyyaa irraa garaan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Koodiin ja'affaa borganama sa'aatii kanarraa eegalee hin baa waan ta'eedhaaf warroonni ijaallee yoo jiraattan dafaatii ammoo iskiriinshotii ergadhaa qaqqabadhaa isinii jenna. Yoo sin darbee koodii torbaffaatti isiniif ergamaa jechuudha. Egaa filannoo keessan qaranii abbaa carraa waan gootaniif hundaa galatoomaa isiniin jecha Aniin abbaa carraa ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan guyyaa 2 keessatti xumuree nama badhaasaa jira. Warroonni ijaalee jiraattan ijaalaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii.
ጨረጋሪ ስኒፍ አተው ሮን ያልተኔ ራን ጨረጋሪ ስኒፍ አተው ስኒገና ደቂቃ ተቆቆፈ ነው አፈጅራ አባ ጨረጋን አደባሱ ደቂቃ ተቆቆፈ ነው አፈጅራ ይሰገለላት ነቲ ኢምቤኑ ሮን ያልተን ሁንዲ ከሰኒ ተዩ ራን ጨረጋሪ ስኒፍ አተው ስኒገና ሮን ያለ ይጅራት ተንደፋቲ አቆባ ኮቲቻፋ ቀበጣ ስኒገና ራን ጨረጋሪ ስኒፍ አተው ጨራ ደቡብ ቸቻጅረጋ እኙላታ ጉያና አራፓ ጨራ እኙላታ Ayega abbaan asukin dhaabbata akka du'a akka ta'e lammaansaa nuuf agarsiista warroon yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jenna al tokko na dhaggeeffadhu tokko yemmuun siin jedhu akka hiyyeessan agarsiita lama yemmuun siin jedhu waliin barambeetti jala galtee dhaamatta jechuudha sadii yemmuun siin jedhu tokko qofana haasta jechuudha warroon yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jenna filannoo keessan qaranii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa tokko akka hiyyeessan agarsiisa kaameraasi naayilaalii lama waliin makii barambeetti waliin makii ammas jalagalii waliin makii barambeetti waliin makii sadii tokko qofa keessaan abaasa tokko qofa abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa kuma sadiif dhibba afurii 58 abbaa carraa tokkoffaa guddaa galatoomii lakkoofsi abbaa carraa tokkoffaa lakkoofsa kuma sadiif dhibba afurii 58 abbaa carraa tokkoffaa. lakkoofsa kuma sadiif dhibba afurii 58 abbaa carraa tokkoffaa guyyaa har'aa. Bilbilaaf abbaa carraadhaaf bilbilaa fi eessa akka ta'e hin beeknu. Sadif ibab Hello. Akam jirtu fayyartu. Sagaleen keessan ol laakaasaa tokko galanii abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Akam jirtu fayyartu. Kanani abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Maqaan keessan eenyu? Biyya keessan wajjin naa ibsaame? Biyyi keessan eessa? Ayyeega abbaa carraa tokkoffaa taataniirtu baga gammaddanii isiniin jedhe. Ayyee walitti deebina. Abbaan carraa tokkoffaa sabbataa nuun jedheera sabbataa hiriiraa karaa carraa lammaffaatti adeemne jechuudha. Karaa carraa lammaffaatti adeemna. Abbaan carraa tokkoffaa sabbataa qaqqabee jira. Harka kee ol naadichaas kana naadichaas gammansaa duwwaa akkati immoo kaameraatti naaf agarsiisa suukeetti tokko yommuu siin jedhu ta'ee sana gashitaa lama yommuu siin jedhu waliin maxxaa sadii yommuu siin jedhu tokko keessaa naa kaastashii tokko harka kee sana gashii lama waliin maxxi barambitti jalagali waliin maxxi jalagali barambitti waliin maxxi sadii tokko qofa keessaa naa baasa tokko qofa keessaa baasii tokko qofa. lakkoofsa kuma lamaaf dhibba shaniif torbaatamaa abbaa carraa lammaffaa. lakkoofsa kuma lamaaf dhibba shaniif torbaatama galatoo.
lakkoofsa 2570 abbaa carraa lammaffaa. Maqaan Mitukuu jedha abbaan carraa lammaffaa kana bilbilaa fi eessa akka ta'e beeknu adda baafanne jechuudha. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Fayyaa jirtu? Jara galata waaqayyo kanaan abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taasisaniirtu baga gammaddanii biyyi keessan eessa? Maayita? Kanaan abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taasisaniirtu baga gammaddanii biyyi keessan eessa jedhe. Ameen baga wajjinuu gammadnee shaggar Ayyee walitti deemina akkaawuntii keessan karuma kana shaggar. Ayyee akkaawuntii keessan karuma asitti na erga. Abbaa carraa lammaffaan shaggaridha. Gara carraa sadaffaatti deemnee jiru. Gara carraa sadaffaatti deemna. 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 Fakkiin nuun dhaabbadhu abijji bakki kee duwwaa akka ta'e nuuf agarsiisi. Akka kee ol naadicha asii kana naadicha asii kaameraatti naa qabee akka kee duwwaa akka ta'e tokko yommuu isin jedhu gahee sana agarsiisaa lama yommuu isin jedhu waliin mattaa sadii yommuu isin jedhu tokko gahee sana baasta jechuudha. Tokko harka gahee sana agarsiisi lama waliin maki jala galii jala galiiti jala galii bareeddatti waliin maki tokko keessaa naa fuudhu tokko qofa keessaa naa fuudhu. lakkoofsa 3,930 abbaa carraa sadaffaa. Lakkoofsa 3,930 abbaa carraa sadaffaa guddaa galatoomii. Bilbilaa fi lakkoofsi abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 3,458 abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 2,570 abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 3,930 jechuudha. Abbaa carraa sadaffaadhaaf bilbilaa fi Yeah.
ጨራስ ለፋ bilbila kaasaan jiru karaa sooshaal miidiyaa waan sin beeksisnudha. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aa koodii shanaffaa haala bareedaa kanaan xumuramee jira jechuudha. Koodiin ja'affaa borga nama sa'aatii kanarraa eegalee waan ta'eedhaaf namoonni 200 hin caalle dafaatii ammuma qaqqabadhaa isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa karaa tiiktookis karaa feesbuukis warroonni nu hordofaa turtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha warroonni yaaluu barbaadanii yoo jiraatanii ammuma iskiriinshuutii ergadhaatii abbaa carraataa isiniin jenna guddaa galatoomaa.